Ashamaa harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Angaatuu miidiyaa akkam jirtanii. Mee har'a bifa addaatiin odeeffannoowwan gaggabaabaa guyyaa har'aa ba'an isin biraan geenya hanga xumuraatti waliin turaa isiniin jenna. Odeeffannoowwan har'a qabanne keessaa akkuma beekamu torban lamaan dura kaadhimnii fi haati manaa artisti Andu'aalam Gosaa Qananii Addunyaa haala suukaneessaa ta'e lubbuu ishee darbuun ni yaadatama. Kan sababeeffachuudhaan artist Andu'aalam Gosaa mana hidhaa turuun isaa ni yaadatama. Beellamni isaa guyyaa har'aa ture. Har'a Andu'aalam mana murtiitti dhiyaateera. Maaltu jedhame kan jedhu isas waan isin biraan geenyu qabna. Ittaansee immoo tibba kana dubartiin takka EBS irratti dhiyaachuudhaan ugurri hamaan narratti taasifamee miidhaa hamaan narratti ga'e sababa jedhuuni duula maqaballeechii uummata Oromoo fi Yuunivarsiitii Dambidooloo irratti gaggeechaa turte. Duulli karaa warra Habashaatiin uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa tures bal'aadha kanumaa wal qabatee jechuudha. Isarrattis ragaaleen hedduun ba'aa jiranii isas waa waliin jennu qabna. Kan sadaffaa miidiyaan waggoota dheeraadhaaf afaanota Itoophiyaan qabdu sadiin afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi afaan Tigreetiin dabarsaa ture. VON guyyaa har'aa kana guutummaatti cufamee jira. Hojjettoonnis gaggeeffaman jedhamaa jira. Isas Tiraampitu gaggeessee waa'ee VOA irratti waan haasofnu qabna. Gaafa afaan Oromoo VOA irratti banamu duulli warri Habashaa gaggeechaa turan seenaa keessatti kan yaadatamudha. Isarraas waan jennu qabna. Odeeffannoon inni biraa har'a ba'e immoo muummichi ministeeraa Itoophiyaadha. Dr. Abiy Ahmed uummanni Tigraay pirezidaantii bulchiinsa yeroo isaa akka filatuuf har'a yaamicha dhiyeessanii jiru. Afaan Tigreetiin maxxanfameera. Achi keessatti isaan maal kaasanii haalli Tigraay keessa ture yoo maal fakkaata kan jedhu keessa deebinee kan laallu ta'a. Hanga xumuraatti waliin turaa. Ammas irra deebiidhaan miidiyaa keenya Angaatuu miidiyaa sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Amma mee gara bal'inaatti ceenaa. Artisti Andu'aalam Gosaa kaadhima isaa Qananii Addunyaatiin wal qabatee to'annoo poolisii jala ooluun torban lama dura mana murtiitti kan dhiyaate yoo ta'u, poolisiin qorannoof guyyaa dabalataa gaafatee ture. Gaafa sanaa manni murtii guyyoota poolisiin gaafate 14 keessaa 13 hayyamuun har'a bitootessa 26 bara 2025tti beellamee ture. Haaluma kanaan artisti Andu'aalam isaarra mana murtiitti dhiyaatee jira jechuudha. Beellama har'aa irratti artisti Andu'aalam Gosaa mana murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa Ramaddii Araadaatti kan dhiyaate yoo ta'u, poolisiin bu'aa qorannoo reeffa shamarree yookiin kaadhima artist Andu'aalam Gosaa kan Qananii Addunyaa bakka balaan itti dhaqqabee fi ragaalee dabalataa walitti qabuu mana murtichaatti himee jira. Qorannoo reeffaa taasifameenis miidhamtuun kun ol ka'iinsarraa kuftee lubbuun darbuu akeeka jedheera. Ta'ullee qorannoo dabalataa kanaan wal qabatu akka taasisuu qabu poolisiin har'a dacharratti dubbateera. Gama biraatiin bakka balaan kun itti dhaqqabetti saamuda fudhachuun qorannoo forensiikitiif poolisii federaalatti erguu fi bu'aan qorannoo kanaa hanga yoonaan hin dhaqqabne jechuudhaan poolisiin dacharratti har'a dubbateera. Kana malees bu'aan qorannoo bilbila harkaa Andu'aalam Gosaa irratti taasisaa jirus akka hin dhaqqabin poolisiin har'a dubbateera. Kanaaf jecha poolisiin qorannoowwan dabalataa na hafan jedhu taasisuun xumuruu fi kanneen saamudichi ergamee akka dhaqqabuuf yeroon dabalataa akka kennamuuf mana murtii irratti gaafatee jira. Abukaatoon artist Andu'aalam Gosaa ammoo gama isaatiin bu'aan qorannoo reeffaa dhiyaate miidhamtuun ol ka'iinsarraa kuftee du'uu malee maamila isaaniin ajjeefamuu ragaan mul'isu hin jiru jechuun dhaddacharratti har'a falmeera. Kana malees ragaaleen dabalataa poolisiin qorachaa jiru dhaabbilee akka hospitaalaa nageenya biyyaalessaa fi poolisii federaalaa harka jira waan ta'eef shakkamaa yoo wabiin ba'e ragaan miliqsuu danda'u hin jiru jedheera abukaatoon artist Andu'aalam. Poolisiin gama isaatiin shakkamaa yoo wabiin ba'e ragaaleen namaa poolisiin qindeessaa jiru yaada jijjiirsisuu waan danda'uuf shakkamaan kun wabiin ba'uu hin qabu jechuun dhaddacharratti falmeera. Manni murtichaas falmii gama lamaanii erga dhaga'een booda poolisiin ragaalee qorannoo na hafan jedhu akka dhiyeeffatu guyyoota 12 dabalataa hayyamuun mirga wabii abukaatoon gaafate kufaa godhee bitootessa 29 bara 2017 akka lakkoofsa Habashaatti beellama dabalataa qabeefii jira jechuudha. Egaa dhaddacha guyyaa har'aa ooleen artist Andu'aalam Gosaas dhaddacha irratti argameera. Walumaa galatti haalli ture kana fakkaata. Torban immoo yookaan guyyoota poolisiin manni murtii itti beellame kanatti bu'aan qorannoo reeffaa artistii akkasumas moodeelii fi ogeettii beeksisa aadaa kan taate artisti Qananii Addunyaa bu'aan isaa beekamuu danda'a kan jedhutu eegamaa jira. Gamanumaan haqni ishee akka ba'uunus isheedhaaf hawwinaa. Ittaansine immoo odeeffannoon warra isin biraan geenyu kan dabalataa
dubbiin dubartiin burtukaan jedhamtu tibba kana miidiyaa EBS jedhamu irratti dhiyaachuudhaan midhama baay'ee nama suukaneessuu danda'u himachaa turte soba jedhamaa jira. Duula maqaballeechii uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jirudha kanneen jedhan heddummachaa jiru. Ragaan qabatamaan haga ammaatti EBSnis ta'ee intalli kunis dhiyeeffatte hin jiru. Miidiyichis egaa duulli gamaa gamanaa irratti gaggeeffamee ragaa qabatamaa dhiyeessuu hin dandeenye. Akkasumas immoo dhiifama gaafateera. Dhiifama miidiyaa isaati irratti gaafatee maxxanse immoo deebisee haqeera. Diraamaa dharaa kana keessa mootummaan Eertiraa fi namoonni biroo hariiroo mootummaa Eertiraa waliin qaban harka qabaachuu malu shakkiin jedhus gamaa gamanaa ka'aa jira. EBS hin dogoggorfamne itti yaadameetu diraamaan kun hojjetamee innis dabarse jedhamaa jira. Kaayyoon duula kanaas mootummichi kan Oromooti maqaa jedhuun mootummaa dhaabilee Oromoo fi uummata Oromoo irratti duulli kun kan banameedha warreen jedhan heddummachaa jiru. Kunis uummanni Oromoo ija addunyaa duratti sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiran duratti akka uummata hamaa fi uummata namoota biroo ofirraa dhiibuu saba biraa hin jaalanne saboota biraa ofitti hammachuudhaaf ofitti fudhachuudhaaf qophaa kan taanee fi uummata jibbaa qabu akka ta'etti uummata kana maqaa balleessuudha yookiin character assassination gochuudha jedhamaa jira. Egaa akka miidiyaa tokkootti sagantaa sun darbuun dura yuunivarsiitichi intalli ittan baradhe jettu yuunivarsiitiin Dambidolloo gaafatamuu qaba ture. Intalli kun dhuguma barattuu isaanii turte achi baddeerti yoom achi barachaa turte kan jedhu yuunivarsiiticha irraa qulqulleeffachuu irra ture. Akkasumas immoo qaamoleen fayyaa ogummaa isaaniitiin qoratanii miidhamni intala kanarra ga'e dhugaa moo soba kan jedhu ija ogummaatiin sirrii yaada kennuu yookiin ragaa karaa mana yaalatiin kennuun osoo danda'amu kunis hin godhamne. Akkasumas qaamoleen nageenyaa fi haqaasii hirmaachifamuu qabu ture. Miidiyichi kanneenis qorate dubbiin kun dhugaadha moo dhugaa miti kan jedhu waan qorate hin qabu. Kanaafuu keessa wal beekte dhumaani diraamaan kun hojjetamee duula uummata Oromoo fi bulchiinsa yeroo ammaa aangoo irra jiru irratti gaggeeffame kanneen jedhan ija siyaasaatiin xiinxaluudhaan namoonni dubbachaa jiranii xiinxaltoonni siyaasaa hedduutu irratti hirmaate jechuudha. Gama biraatiin yuunivarsiitiin Dambidolloo gochichas balaaleffateera. Qaamoleen garaagaraa garuu yuunivarsiitichatti duulaa jiru. Poolisiin federaalaa naannoo san jirus gochichi soba hundee hin qabnedha jedheera. Pirezidaantiin yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Taaddasaa Raggaasaa karaa miidiyaa gadi ba'uudhaan gochi intalli sun goote sirrii akka hin taanee fi yuunivarsiitii sanaan akka waliin qabanne dubbateera. Namni maqaa kanaan yuunivarsiitii san keessa dipaartimentii yuunivarsiitichi barsiisu kamiyyuu keessa akka hin jirre yeroo ragaalee adda addaa sirriitti bal'inaan keessa deemnee ilaalleerra. Kanaafuu waan hin jirredha jedheera. Miidiyichi maqaballeechii narratti raawwate waan ta'eef karaa seeratiin gaafatamuu qaba kan jedhu yuunivarsiitiin Dambidolloo ifatti balaaleffateeti. Waan kana sirriitti gadi qabee dubbateera. Isaanis karaa seeraa kan itti deeman fakkaata. Akkasumas immoo nageenya naannoo sanaa eeguudhaaf poolisiin federaalaa naannoo sanatti bobba'e keessattuu inspektar tokko goota bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti irraa kaasee naannoo sana kan hoogganaa jiru. Gochi akka kanaa tasallee akka hin raawwatee hin beekne intalli kun waan himattu kanarraa dhugaa akka hin qabaanne akkasumas immoo ragaan akka kanaa tasallee akka isaan hin geenye fi wanti ishiin dubbataa jirtu wanti miidiyaa sun dabarse dhara malee dhugaa miti kan jedhu poolisiinis gama isaatiin yaada kennee jira. Aluma kanaan gaa duulli miidiyaa EBS jedhamu kanarratti kallattii garaagaraatiin taasifamaa jira. Miidiyaan kun yeroo adda addaatti namoota miidhama fakkeechee fiduudhaan qoosaa fakkeechee fiduudhaan maqaballeechii uummata Oromoo aadaa Oromoo eenyummaa Oromoo irratti yeroo adda addaatti irra deddeebi'ee gaggeessaa tureera. Kana sagantaaleen hojjetee fuula miidiyaalee adda addaa irratti maxxanseerraa hubachuun ni danda'ama. Egaa kanatu jira. Ittaansee immoo akka odeeffannoon jirutti ganama kana hojjettoonni miidiyaa EBS hundumtuu to'atamaniiru jedhamaa jira. Viidiyoon oriijinaalis qabameera wanti jedhu jira. Viidiyoon kan intalli sun waraabde guutuu saawuduu keessaa hin ciccitin bakkitti yuunivarsiitii sana maqaa dhooftee yaamtellee hin jira jedhama. Garuu viidiyoo dursee viidiyoo naannoo daqiiqaa 30 ta'u kan dursee miidiyaa irra deddeemaa ture irratti ishiin yeroo maqaa dhooftu hin argamu. Gaazexeessitoonni garuu yuunivarsiitii Dambidolloo keessaa barattoota butaman jechuudhaan gaazexeessitoonni sagantaa sana dhiyeessan kan EBS irraa waggaa dheeraadhaaf hojjechuudhaan beekaman dubbataa turanii. Amma immoo guutuunsaa oriijinaal viidiyoon qabameera warra jedhu jira. Warri yuunivarsiitii Dambidolloo baga gammaddan kanneen jedhanii gammachuudhaan dabarsanis hin jira. Kanaafuu yuunivarsiitiin Dambidolloo gama isaatiin karaa seeratti deemuu ni danda'a wanni jedhus kan jedhu jechuudha. Gama sanaa odeeffannoon kana fakkaata kan jiru.
kanatti aansee pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay akka filamuuf muummichi ministeeraa Itoophiyaadha har'a fuula miidiyaa isaaniitti irratti afaan Tigriffaatiin maxxansuudhaaf uummanni akka eeruu kennu gaafatee jira. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay haaraa muuduuf uummanni karaa iimeeliidhaan eeruu akka laatu ministeerri muummee Abiy Ahmed ergaa har'a bitootessa 26 bara 2025 afaan Tigrinyaatiin dabarsanii waamicha dhiyeessanii jiru. Muummee ministeera Abiy Ahmed ergaa miidiyaa hawaasaa irratti dabarsan kanaan aangoon pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay muuduu seeraan muummicha ministeeraatiif guutummaatti kan kenname ta'us uummata hirmaachisuun barbaachisaa ta'uu ibsuudhaan carraa kana uummataaf laatanii jiru. Hanga uummanni Tigraay karaa guutuu ta'een hooggantoota isaa filatutti kaadhimamtoota kaayyoo bulchiinsa haala bu'a qabeessa ta'een hojiirra oolchu jettanii amantanii nageenya naannichaa mirkaneessuu danda'an karaa iimeelii waajjira muummicha ministeeraa nuuf ergaa jedhanii jiru. Egaa walwaraansa waggoota dheeraa mootummaa federaalaa fi bulchiinsa naannoo Tigraay gidduutti gaggeeffameen lubbuun namoota hedduun dhumuu qabeenyi guddaan barbadaa'uu fi haalli nageenyaa haalli hawaasummaa naannichaa akka malee jeeqamee turuun ni yaadatama. Walwaraansa kana booda waggoota lamaan darban kana walgahii Pretoria South Africa Pretoriaatti taasifameen waraanni dhaabbachuudhaan bulchiinsi yeroo haaraan hundaa'ee naannicha bulchaa turuun ni yaadatama. Bulchiinsa yeroo kanas pirezidaantii ta'uun kan gaggeessaa turan obbo Getaachoo Raddaati. Obbo Getaachoon pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'uudhaan waggoota lamaaf yeroo naannoo Tigraay bulchaa turan kanatti garee TPLF kan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waliin bakka lamatti wal qoodanii wal qoccolaa walirratti duulaa maqaa wal balleessaa fi wantoota adda addaa waliin jechaa turuun isaanii kan yaadatamudha. Yeroo hedduutti haalli ulfaata naannoo san keessa ture, kanaaf immoo uummata naannoodhaa buqqa'ee bakkatti deebisuun hin danda'amne jedhamaa jira. Waraanni guutummaatti hiikkatee hawaasa siviilitti kan makamu hin makamne kun leenjii irra deebii fudhateetu haaraa hin dhaabbanne wanti jedhamu jira. Bulchiinsi gaariin naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa hin turre, mormii yeroo adda addaatti taasifamaa ture. Haala kanaan gareewwan kun muudama adda addaa walirratti gaggeessaa, duula adda addaa walirratti gaggeessaa, falmiin haalli jiru baay'ee ulfaatee ture. Booda kana immoo pirezidaantii bulchiinsa yeroo kan turan obbo Getaachoo Raddaa naannoo Tigraay keessaa ba'anii gara Finfinnee dhufanii jiru. Akkasuma immoo yeroon bulchiinsa yerootiif kennames waan dhumateef amma pirezidaantii Getaachoon guutummaatti aangoo irraa ka'anii namni haaraan muudamuudhaaf Dr. Abiy Ahmed muummichi ministeeraa Itoophiyaadha. Carraa kana isaaniif laatanii jiru. Uummanni Tigraay sagalee akka itti kennuuf jechuudha isatu eegamaa jira. Muummee ministeeraa Abiy Ahmed walgahii mana maree bakka bu'oota uummataa torban darbe gaggeeffame irratti naannoo Tigraayitti bulchiinsi yeroo haaraan akka hundeeffamu akeekanii turanii. Bulchiinsi yeroo haaraa hundeeffamu kun hanga filannoon itti aanu ga'utti hojjechuu, uummata filannoof qopheessuu, adeemsa uummataa humneessuu mirkaneessuutu irraa eegama jedhanii dubbachuun isaanii ni yaadatama. Egaa nama kana godhutu filatamuudhaaf barbaadame, kanaaf carraan sagalee itti kennuu yookiin eeroo kennuu uummata Tigraayiif kennamee jira jechuudha. Kanatti aansee immoo wanti biraa har'a dhagahame VON afaan Amaaraa murtoo Tiraampiin guutummaan guututti cufameera oduun jedhu dhagahameera. Guyyoota 5 dura immoo VON afaan Oromoo cufamuu odeeffannoon bahee ture. Egaa miidiyaan VOA Itoophiyaa keessatti miidiyaa baay'ee dhageettii qabudha. Sirriitti kan dhaggeeffatamaa turedha. Afaanota Itoophiyaa afaan Oromoo, Amaariffaa fi afaan Tigreetiif waggoota dheeraadhaaf dabarsaa ture. Sagalee uummataatis ta'aa ture jedhamuudhaan miidiyaa leellifamuudha. Gaafa jimaata darbee gaazexeessitoonni sagantaa daqiiqaa 30 baratame dhiyeessanii yoo xumuran sanbata maaltu akka tamsa'us waliin dubbatanii gahee hojii qooddatanii bakka addaan gargar galanitti ergaan sagantichi cufamuu akka isaan gahe gaazexeessitoonni dubbatanii jiru. Sanbata darbe kana hojjettoota VOA afaan Amaaraa dabalatee hojjettoonni 1,300 ta'an boqonnaa dirqamaan akka ba'an imeeliin ergaa isaan dhaqqabee ture. Kana dura buufanni raadiyoo kun erga bara 1982 hundeeffame yeroo jalqabaatiif cufame jechuudha. Hojjettoonni koontiraataa buufata raadiyoo kanaa qacarriin isaanii guutummaatti addaan citee jira. VON afaan Amaariffaa kun bara 1982 akka lakkoofsa Awurooppaatti kan inni hundeeffamee hojiirra oolaa ture. Almost gara ganna 43tiif hojiirra ture jechuudha. Afaan Oromoo afaan Tigree immoo bara 1996 akka lakkoofsa Awurooppaatti banamee gaafa kanagaa VON afaan Oromootis sagantaalee hedduu gaggeessaa ture waggoota 29 darbaniif. Duula kallattii adda addaatiin Oromoo irratti gaggeeffamu, miidhaa karaa siyaasaa Oromoo irratti gaggeeffamu sagalee guddaa miidiyaa ta'aa turedha.
waan nama ajaa'ibu bara 1996 VOA afaan Oromoo fi afaan Tigriffaa wal cinaa yoo banaman gareen warra afaan Amaaraa dubbatan kan banamuu afaan Oromootirraa komii qaban Washington DC keessatti hiriira ba'anii ifatti afaan Oromoo afaan miidiyaadhaaf hin geenye sadarkaa kana ga'uu hin qabu VOA afaan Oromootiin dabarsuu hin qabu jedhanii duula guddaa gaggeessanii ifumatti jibba afaan Oromootiif qaban dabarsaa turaniiru. Egaa warroonni kun waan nama ajaa'ibu miti warra abboonni isaanii afaan Oromoo reediyoon cabsa jechuudha warra dubbataa turanidha. Ilmaan jara sanaatitu Ameerikaatti gaafa VOA afaan Oromoo bara 1996 banamuu Ameerikaa keessatti hiriira ba'uudhaan kana falmaa ture jechuudha. Haa ta'u gaabii Ameerikaa waan taateef haala jirus waan hubattuuf didamee bara 1996 kaasee hanga bara 2025 pirezidaantii Tiraamp aangootti dhufee cufutti waggoota 29f VOA afaan Oromoo tajaajilaa ture jechuudha. Har'a afaan Amaarifaatiinis cufameeti. Walqixxaatan jechuu hin dandeenya waan gammannus ta'uu baatu walqixa yeroo wal fakkaatatti VOA afaan sagalee Ameerikaatirraa bu'an jechuudha. Waggoota 40f siyaasa jireenya hawaasummaa fi aartii Itoophiyaa itti dhiyeenyaan kan gabaase maallaqa kaffaltoota gibira Ameerikaatiin kan hundeeffame VOA ajaja haphii Doonaald Tiraampiin adda citee jira jedha gabaasni har'a ba'ee kun immoo dhaggeeffattoota akka madda odeeffannootti ilaalaniif hojjettoota hedduuf kanneen miidiyaalee Itoophiyaa hordofan maraafuu oduu rifaasisaadha jedha har'a ba'ee tokko. Juulaay 19 bara 1996 galgala Washington DC irraa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti jedhee jalqabee kan ture VOA afaan Oromoos cufamee jira jedha. Waggoota 29 guutuu dhugaa gola Oromoo fi Oromiyaa jiru akka gaariitti addunyaatti himaa ture VOA sagantaan afaan Oromoodha. Sochii siyaasaa Oromoo fi hammeenya Oromiyaa keessatti deemuuf maaster pilaanii Finfinneef mormii qeerroon sirna bulchiinsaa TPLF kan Addawaayii wajjin godhaa ture irratti gaggeesse akka gaariitti sagalee ta'uudhaan uwwisa guddaa kennaa fi turee jira. VON kanaan baay'ee yaadatamaa gaazexeessitoonni hedduun jajjaallatamoo ta'an sagaleewwan gurra keessaa nama mi'aawan sagaleewwan ogummaa dubbiitiin bilchaatan namoo daandii jaalannee gammadaa tujubee horaa fi kanneen biroos gurra dhaggeeffattoota akka gaariitti odeeffannoo geechisaa turanii jiru. Kun hunduu har'a seenaa ta'ee jira wanti hunduu darbeera. Gaazexeessitoota hedduu achirratti dhagaa turre har'a booda kana booda immoo garamiin argana kan jedhu namoonni isaan dhaggeeffatan dinqisiifattoonni isaanii eeguuf isaanii waan hafu. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan odeeffannoowwan gaggabaaboon ani har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaatanii odeeffannoo gaggabaaboo yeroo biraatiin qabanne hanga walitti deebinutti fayyaa nagaa turaa isiniin jennaa. Ammas miidiyaa keenya share like gochuudhaan akkasumas subscribe gochuun cinaa dhaabbadhaa isiniin jennaa. Hamma dandeenye waan jiru odeeffannoo qulqulleeffannee isin biraan ga'uun yaalla. Fayyaa turaa.